Tiyyaa maal akka ishee argate naa galuu ide. Waan ishee barbaadutu ishee argate waan barbaaddu miti sitti nima. Animee rakkinan na barbaadaa yeroo hundumaa. Maaliif waan gaarii nan argatu anaan? Utuu waan gaariin si argate nuun akkatti rakkina keessa buunaa hirkoo. Amma yoomitti akkas hojii rakkanutu naa galu. Mee kanumallee ishee jireenya mataa keetii kanallee seeraan mijeeffadhu mee. Ilaala amma rakkeeffadhu. Rakkinoonni uumamanii karaa gurguddaa sadii dhufan. Addana Tiyyaatu ture. Kallattiidhaan quunnamtii isheen qabdu si Dowwaa wajjin ture. Hirkoo wajjin. Hariiroo Tiyyaas ta'e hirkoo cimsuudhaaf gaafa rakkinni uumamus furuudhaaf humna kan qabu qaama tokko duwwaatu ture. Inistiraaktarii. Armee ayyuu. Hoogganaa Tiyyaa. Gamtaa. Qaamni murteessaa fi gahee cimaa qabu gamtaa ture. Hamma gamtaan iddoo kanatti argamee jirutti hariiroon Tiyyaa fi hirkoo gidduu ture beekamaa ture. Rakkinnis mudatu garuu tasgabbeessuun ulfaatu ture. Amma maaltu dhufee humna kan biraa dabalataan dhufe. Humni kun humna hin beekamnedha. Isa bakka hojii isheetti buuseen? Isa kana. Amma wanti gochuun nurra jiraatu humna dabalataa amma dhufee fi humna kana dura immoo jabaa ture kana walitti hidhuudhaaf humni dabalataa biraan sadaffaan akka barbaachisudha. Humna kana akkam goone hariiroo kan cimsu hariiroo kana immoo laaffisuuf itti fayyadamu. Humni dabalataa biraan jiraa namni tokko? Isa dhaqma kana irratti hojjechaa jiru. Namni kana na hubachiisu hin jedhu. Isa kana moo? Waa'ee isa kanaaf hin dhiphatinati. Dirqama sii galuun irra jiraatu. Maal jechuu akkan barbaade sii galeennaan maal jechuuf akkan deemaa jiru sii galuun salphaa. Maal goonaa? Qaamni dabalataa sadaffaa kun nama muuxannoo qabu. Kana dura hojii kana milkeessa nama beeku ta'utu irra jiraata. Miishinii kana eenyutu fudhataa? Si'i. Sii galee? Wantoota hojjettu baay'ee salphaadha. Hariiroo kana gidduu ture inni laaffise humni kun eenyu akka ta'e qorattee bira ga'u qofa. Dogoggorri tokko sekeendii jedhame irraa sekeendii maayikiroo sekeendii dudduubatti deebitee jennaan jireenya kee keessaa waan dudduubatti deebitu jira. Beekta. Miishiniin kun kufee jennaan maal akkas irra ga'uu danda'u beekta. Tiyyaa bira dhaqee qorataan? Eeyyee. Nagaatti naa himi gara. Baay'ee si jaalladhaa garaan koo baay'ee siif rooraa. Lafeen koo baay'ee walitti siif roomuu dhiiti itti naa. Garuu ani gaafa taasa'u asiitii naaf hordofamu. Asii wanti hundumtuu hordofamu. Bifa tokko malee isaa hin ta'an. Nama baay'ee namaneen Tiyyaatti nama baay'ee namanee garaa koo nama deessan. Hojii kana fudhattee hojjettaa yoo fikeeti? Haa ta'u sammuu rakkina qabu. Tokko tarkaanfii keetii na beeksisaa deemta. Dubbii waliin dubbatan kominikeeshinii hundumtuu karaa kanaan ta'a. Dabalataatiin wanti barbaachisu karaa kanaan naquunnamta akkuma beekamu jechuudha. Isa kana sa'aatii 3:15 qofa qabda. Yeroo ammaa jalqabdee jechuudha. 3 walakkaa godhiif. Daqiiqaa 15 waa'ee makoottaase waa'ee gaarummaa koo waa'ee ani akkani garaa namaa laafuu yoo isheen dhuftee dhiifama na gaafatte fa'a si hammachuufaa danda'a jedhiitti. Yaaddoon qaba. Haa ta'u. Namichi konkolaataadhaan fidee buusu kun eenyu akka ta'e maaliif akka deemu walitti dhufeenyi isaanii maal akka ta'e naannoo kam akka jiraatuu fi yeroo baay'ee immoo naannoo kam akka buufatu beekta. Walitti dhufeenyi isaanii sirriitti maal akka ta'e adda baastaa jechuudha. Ammaaf infoormeeshiniin sirraa barbaadnu isa kanaa isa taanuuf itti deebina. Hojiis qabaase adda baase. Hojii yoo qabaate karaan inni na caaleen harkaa fuudheen beekamu jedheen. Amma bira geenya salphaadha. Kana fakkaata. Kanaaf waliin dubbannaa deemee tan. Wajjinuma hin deemnaa. Daa'imee gadi. Maali anis fagooma dhaabadha ija Tiyyaa koo ilaala fagoomatti. Ija ishee ilaaltee deebi'u moo ishee finnee dhufuu keenya wayya? Fagoo dhaabadhee ilaales Tiyyaas finnee dhufuu naa. Hin dandeenyu lamaanuu hin dandeenyu. Lamaanuu hin dandeenyu. Kanneen waliin guddanne bakka addaatti kan walitti nu fidan guyyoonni gaggeen tokko jiru yaadannoon isaa ho'a. Maaliin baddee nu gatte? Bilbila moonuma si bilbila irraan kaastu konkolaataa keessatti immoo si argee iyyeessi waa mana argaa udidde. Sin argineen turees. Utuu na agartee na dhibayyuuf.
Malee nagaadha. Jirra galata. Akkam jiruuf jireenya. Omaan jedhu gaarii. Asumaan hin darba nagaaman si gaafa dhadheen dhufe. Gaarii gosa. Akkam hirkoon nagaa isaatii? Hirkoon nagaadha. Wanti haaraan maaltu jira waa'ee hirkoo irratti? Homtuu? Wanti jiraatatte. Homtuullee jiraachuullee ni batteeti. Homtuun jiru. Maal jedhi maal rakkoon qabu waa'ee hirkoo irratti hin ta'a? Jedhi. Malee nagaa keedha. Jirra galata. Akkam immoo sii ta'ee? Maal jedhu? Lafa deemuurran caalas horguma keetti. Hin ta'a. Riyyaa qabatteetta immoo. Oyyee qabattee. Sii ta'eera sirriitti. Omaan. Akkam hirkoo wajjin immoo walitti deebi'uu fa'aa yaaddan? Ni ilaalame. Wanta ilaalla. Maal goota si ilaaltees dhiistes. Isa konkolaataa qabu caala. Lafa si deemsisee bara meeqa? Dhugaa itti. Garuu nagaadha. Nagaa koodha. Bara meeqa odeessaa baate? Maaliigaa nagaaman si gaafadha deenika. Gaarii. Nagummaa ammoo nama gaafachuun gaarii miti yeroo tokko tokko. Gaariidha. Nagaa dhuftee dhugaa natti toleera si yaadu kokkootti. Malee nagaadha garuu. Jirra. Hirkoon nu dhufa akka durii. Omaan jedhu darbee. Maal gochuu dhufas kana booda. Tole nan dhufaanis hin badin haa ta'u. Hin badin immoo adaraa kottuu na dubbisi. Tole hin badu nan dhufa. Tole nan dhufa. Bookee gaarii. Tole nan dhufa. Hin badu. Tole. Dhageera. Baay'ee. Hirkoo mana eegaa jira jettee miti? Egaa pilaaniin keenya ni jalqabaa nama itti dhiyaatuun yaalla kan jenne sun hin milkoofne. Akkuma isin nama dhageessan jechuudha. Carraan qabu jedhee raaman sila gamta dhiisati. Dhiisi anoo ofii makooniyoonii waan barbaachisu yoon godhe naa wayya. Ati carraa qabaachuu dhiisuu dandeessa. An garuu pilaan bii qaba. Asiiti. Itti fufnee waan yaallu jechuudha. Mee tasgabbaa'e mee? Pilaan biin keenya ni lammaffaa karaa basaasaa yaaluudha. Isa kanaaf immoo mishinii kana fudhatee kan deemu si. Adda durummaadhaan jechuudha. Eessa akka isheen nattu miilla ishee hordofuudha. Miilla ishee lafa isheen geessu hundumaa sekendii tokkoof ija kee duraa miliqxee jennaan mishiniin kun kufeera. Dhiphisiin garuu itti dhiyaattee hin deemin irraa fagaadhuuti qilleensa kennaa fi deemi eeggannaadhaan na ta'u basaasichi. Wanta irra geesse tokkoon isaa na beeksisaa deemuu qabdaa jechuudha. Maaliif pilaanii jijjiiruu qabnu yoo jiraate yeroodhaan akka jijjiiruuf jechuudha. Ati immoo hirko namicha kana argitee beekta. Eeyyee maali kun konkolaataa irraa yeroo inni buusu anatti arge miti. Beekaman dhiisi basaasiin barbaachisu. Lafan buusa. Qilleensa irra iraayi. Lafuma jira lafatti gadan buusa. Irra deemaan jedhee. Dhiisaasin basaasuun barbaachisu dhiisidhattee xiyyaa dhiphisinatis dhiiraamanis hojiin hin qabu malee dhiiraanis. Maaliif harkaa baastee kana gochuun dandeessa erga ta'e jalqabuma akkamitti sirkaa baate? Reebeenni yoo biratti hambisa isa kana dhiisati yoo baay'atee nan rukutaa yoo inni narra na caalu immoo baay'ee firmaata jedhee misomaa sun godhu yoo masii ajjeese malee nan xiyyaaf yoo wareegame yoo seenaa jaalalaa keessatti namni wareegamu iddoo guddaa qaba. Seenaa jaalalaa dal jedhime kana booda waan ati gootuun sitti hima. Namicha kana ijaan argee kan jiru si. Dhimma kanatti isin ilaallata waan ta'eef taasuma lafa namichi kun irraa jiru fagaachuudhaati. Irraa fagaadhee mala afaan dha'uun jedhee mala. Fagoo matta akkasitti ilaalladheeni yeroo inni akkas fagoo irraa dhufu haqee akkasitiin keessa buusuun jedhee mala. Fagootti ilaalladhuuti baqadhu. Wanti kun akka milkaa'uu barbaadda taanaan baqadhu. Namicha kana ijaan arguudhumatu sirra hin jiru. Kan hundumaatu qofa ta'e. Hamma gaafa yeroo nuun namicha kana arguun ga'eera jennutti namicha kana akkan argine. Argitee wanti kun kufee jennaan. Pilaan biin kun kufee jennaan. Anis sin beeku hirko sin beeku. Hirko sin beeku. Lammata kanatu ta'e rakkina kanatu uumamete jettee hin dhufin na bira. Hin dhufin. Yoonni akkuma carraa argiyoo akkuma carraa yoo natti dhufe amma lafaan dha'uu xiyyaa kun harkaa fudhatee lafaan dha'uu dhiisu. Ati hin argine. Si argee akkasitti si bira ga'e utuu hundi si waameyyuu hin argine ati hin baqadhu. Mishiniin kun sirkatti milkaa'aa jechuudha. Xumurameera. Adaraa eeggadhu immoo xiyyaa gaafa hordoftu. Tole.
karaatti fuutu moo waansa? Qaama hidhatee jirutti asii waliin haasa'in. Lubbuu kee balleessuu meeshaa dandabaadhee jira. Eenyu waan taateef innati xiyyaa ganama hojiitti geessite galgala biiroodhaaf fuutee galtuuf. Guyyaama tokko anaaf ishee gidduutti wal dhabbeen uumamnaanii fiiddee dhufteetu hariiroo namaa gidduu littaati. Maa innati titiisi namaa fiiddee dhuftee kan waan argite keessa gadi lixxuuf. Lammata xiyyaa biratti argeennaan lubbuu keessi balleessan. Meeshaa al tokkichaan nama tokko mini nama 20-30 fixuu danda'u qabadheera. Afuuftu eenyu tokko sodaadhoon immoo xiyyaa irratti immoo eenyu tokko ni son. Simiti ofii kofiyyuu dhiifaman godhu xiyyaa irratti. Sitten haasaara arraba cufattee dhuftee ishee birattoon haasoftaa maal? Xiyyaa koo maaloo koo sin jaalladha hojjetta ishee jala hin sirbita. Ani hirkoon koo waan jedhanis timaniisi. Waan beeku jedhanis timani lubbuu keen balleessan. Akka namaatti illee sin ajjeesu mansi. Akka mixiittan laakkasitti walitti si ajjeesasi. Nama miti kana qabaan guuttuu qabaa nama dhoowwatti moo maal jedhe Oromoo? Obboleessa maaliif hin tasgabbooftu? Obboleessa kee dhaqiitii lafa barbaadde mixii wayiidha. Obboleessa maal naan jedhan obboleessa akkasiin qaban. Attamitti xiyyaa kana jalaa fudhattee obboleessoo maal naan jettaa sayyuu. Ija kee haa qabu. Jarjaraan jira na dabarsiama. Du'aaf jarjarta ka. Awwaalchaaf jarjarta ka. Awwaalchuma ofii keeti. Ati keessa rakkinaan qabu. Asii ollatti deebistee miti xiyyaa bira lamuu lammataa xiyyaa biratti si argeenna. Du'a hin taane duutati. Du'a adurreen si ajjeesasi. Na dhageessa mitiin? Callannee miti meeshaa hidhannee kan deemnuuf. Gaafa rakkoon nufu ofirraa ittiin qolachuuf. Qola kitaabaa barreessinee ofirraas immoo naman qolan. Qola wayiidha. Lammata isa dhumaati kun. Isa dhuma. Maal barbaadamet? Maal barbaadanaan hin jedhin xiyyaa bira lammata akka nanne xiyyaa bira dhattee naa morma keessirraa kuta. Arraba keessa akkas dheeratu kana kuteeni akkasitti mixmixatti cuubeen deebisee afaan si qabu. Ani hirkoo miti immoo yeroos. Wal kabajnaanii baay'ee keessa baateeti. Kun akeekkachiisa koo isa dhumaati. Kana booddee lafa jalatti awwaalcha keessa teesseen akeekkachiisa dhumaati dabalataan sii kenna. Lakkii dhiisi mariidhaan furuu wayyaa wata kana. Mari'annee ofirree wayyuu. Mari'annee furuu. Mari'atteetu kan xiyyaarratti na jala fudhatteeti. Mari'annee raasa yeroos dhuftee na mariisiftee taate xiyyaan si harkaa fudhachuu fedhattee na mariisiftee taana. Afuuftu. Lakkii dhiisi wanti kun gaarii miti mareedhaan furra. Asii ollatti ati mee maaliif du'atti ariifachuun barbaachisee ati? Akkan si ajjeesu maaf ariifatte? Moo karooruma isaa qabdaa duraan ijoollummaa keetii kaafte? Harka hirkoottan du'ettee karoora qabdaati? Maaltu balbalsi godhe siin? Wayyaa. Wayyaa keessirraa baaseen ilaa asitti morma keessirraa kutan. Lakkii dhiisi. Maale? Xiyyaa moo? Eenyuun anniisa? Eenyuun anniisa hin jedhe? Lakkii dhiisi. Deemi! Ani waan aasaa akkas akka hirkoo dhugumaa baalchaa saafuu. Gali? Haa ta'u jedhatis nagaan egaa. Kottee asirratti seeni. Eessaan seenare? Seeni konkolaataa seeni. Haa ta'u gaasamuu. Seeni. Haa ta'u. Gali keessa. Akkamiree? Fuudhi. Maaloo? Xiyyaa. Dhugaa? Isa dhugaa fuudhi maalan godhare? Wayyaa? Wayyee. Murteessitee? Maal ji'a lama dura murteesse akka isheen sitti heerumuu qabdu. Duusin waliin bariina murteesse. Rakkoon qabu. Fuudhiiti gaa'ela gaarii isin haa ta'u. Horaa baay'adhaa wajjin harrii filadhaa. Waan isin rakkise yoo jiraate immoo isin gargaara. Amalli ishee tokko yoo isin rakkise isin gargaara sittan hima. Kanas yoo barbaaddatee fudha. Gargaarti qabdu kanuma? Kanuma isuma sitti muufanii as dhaabadhee si eegee karaar. Hirkoo? Na beektaa ayyaana? Calis! Alguffaa. Qola kitaabaa barreessitee turte ni kanaan duratti? Qolaan barreessee ni tureeyye. Akka gootu? Qolichuma barreessuutti jabaadhatu. Sakkas akkasii kanaan nuuf dhiisi. Haa ta'u. Jabaadhu. Haa ta'u. Haa ta'u. Deemam. Haa ta'u. Ergaa kan biraa qabaatte garuu biraanis siga. Nagaa matti naa himaa.
nagaatti raayimaati nagaan wajjin jiraadhu isa kana hin gaddisiisinii inni nama guddaadhaan gaddisiisinii jedhaati isa itti hima. Tole nan ariifadha si geggeessu? Lakki maal na geggeessitu na geggeessitee mati isaan qaburraa rakkina qabu. Jabaadha. Haa ta'u. Iddoo guddaan keessa. Gaaf tokko. Jabaadha.